lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jala deefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala hammaataa san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuunis namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee aga dandeenyu sagal lubbuu nu keessa jirtutti isin hin dagannu saba keenya hin dagannu saba keenya hin gannu ija baannaa galatoo waan jedhan.